biyya alaatti sanii YouTube kana dhufaa jirtan ana yetu show jedhama namni biyya dirqama qaljaan kana iftan ana dhufu sanii jenna maatii koo kan taata yeroo maraamni yaada qabdan sanuu komtii irratti barreessan like share gochuudhaan haqa amma kana waliin tuttan hundi keessan guddaa galatoomaa sanii jenna subscribe gochuudhaan warri haaraa taatan channel kanatti yoo maqaan immoo saayisa dabarsinuu isinitti tolee sanduuqa mallattoo notification tuqan oduu kaadhaa sanii jenna guyyaa haaraa kan qabannee dhufne keessummoota isin gaafii gaafattan isinii fidee dhufee jira isaanirraa dhageenyee kan walitti deebinuta gaafii kana hanga wadattuluu cuqursaa nama jabaa qaalii keenya guddaa galatoome akkasuma YouTube kanallee subscribe gochuu hin dagatinaa isinii jenna jajjabeessadha obboleewwan koomenti kana akka dubbifatanis immoo abdii guddaan qaba aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa isinii jenna dhiifama ammoo sagalee yeroo baay'ee na jeeqaa kanaaf asumaan dhiifamaa isin gaafadha sagalee jira ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota ayeetu shuma keenyi faraara jaalalli waaqayyoo isiniif hawaayatneen jecha sagantaa birootiin immoo walitti dachaanii jira gaafii gaafatamnee fi irratti akka weerratti dubbanne jennee yaalii goonee jira egaa gaafiin namni asirratti yaa koomentii arginee jira koomentii dubbisnee jira hundi keessanuu guddaa galatoomaa isin jenna lapheen qooda guddaa isiniif qabdi jaalala guddaa isiniif qabdi baay'ee namatti tola itti bashannanee jira koomentii keessan hundumti keessanuu galatoomaa isin jecha gaafiin kana kan nuuf barreesse barreeffamni isaa baay'ee namatti tola tulluu cuqursaa nama jedhamudha karaa namoonni tulluu cuqursaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa isin jenna sin bashannansiisa sin barsiisa waan ta'eef mana isaallee beeka kanaafuu akka isin dartanii waa barattan uumaa shakkii hin qabnu gaafii isaatiif deebii yoonaan laadhu addunyaan tun isiniif maali kan jedhu irra tokkoffaa irratti gaafa addunyaan tun dhiistee sokkiteerti gaafa jiranii namoota addunyaa tanarra jirantu yookiin qabeenya guddachaa jira malee addunyaan tun guddatte kan jedhamu namadha namatu guddisa jechuun ana akka ta'etti hafuudhaan addunyaa jechuun naaf jireenyuma kootidha addunyaan maaliif anatu waan addunyaan tun godhaa jiru waan namni godhaa jiru addunyaa kanarra namni addunyaa kanarra jiru namni waan godhaa jiru laalee maaliif akkasitti godha jedhee kanan yaadudha kanaafuu anumaaf siidha jechuudha addunyaan karaa biraatiin ardii osoo hin taane anumaaf siidha kootidha yoon jedhu anumaaf situ addunyaa tana ishee wanti biraan jiru addunyaan caccabdeerti gaafa jedhanii biyya kuna caccabe osoo hin taane namatu yaadni isaa caccabe kanaaf akka kootti anaaf addunyaa jireenyadha allee akka kootti akkasuma jireenya yaada baay'ee yaada shibbitu mormu maaliif jennaani addunyaan jireenya matara jiraatudha beekta namoonni amma gaafa wal jaalatan fakkeenyamaa jiru addunyaan tun guutumti natti fakkaatti jireenyuma kan kee kana malee waa biraatti miti waan addu qabeenya addunyaa kun qabdu kan kee jechuudha addunyaa jechuun namuma ishee irra jiraatudha addunyaan kun hin deemtu yoo deeme nama malee jechuudha kanaafuu addunyaa jechuun anaaf akka kootitti jireenya mataa kee ani jiraatudha jireenyuma ati keessa jirtutu siif addunyaadha kanaafuu namoonni tokko gaafa waa'ee biyya tokko ta'anii waa'ee biyya tokko yaadanii miilaan deeman osoo hin taane yaadan kan deeman wanti biitu ni qabdu waan yaadan kan walitti fidanii waan ta'eef yaaduma mataa keessattuu siif addunyaadha waan jireenya mataa keessa jirtu siif addunyaadha waa biraatti jedhanii illee ni yaadu addunyaan akkootti waan keessa jiru kanatu anaaf addunyaadha gaafa deemes anatu deema malee addunyaan tun waan hin deemneef addunyaan anaaf illee jireenyuma jira. Tolee yaada bareedaa irratti dubbattanii jirtu gaafii lammaffaa isaa itti darbaatii jaalalli yoo isiniif maalidha meeshaa gidduu sirraa hin kaajabesitooti irratti dubbadhaati kana xumuraatti keessina maaliif akka daawwattoota keenyatti illee sagalee hin dheeranneef viidiyoo kan dheeranneef jennee gabaabsinee irraa dubbanne kana xumuraatti keessina waan ta'eef. Hayyee isaallee dubbiseen ture jaalalli jahin qabu jedhee jaalalli jahin qabu kana akka kootti jaalala kana qabu moo sababiin isaa osoo ija qabaate ta'e dafeeti yooti dhabdetti si gadhiisee deemuu yaala yooti maaliif jaalalli waan ija hin qabneef inni kan si keessa ture garuu ija hin qabu yoo jedhanii jaalalli
si jaamsa suma mataa kan kee gaafa si qabu. Jaalalatti kan ija horuudha. Amma tarii namni tokko gaafa si argee walitti gaafatu walitti dhiyaatanii osoo hin beekin hin keessa gara. Kana jechuun osoo waan ija qabaattaniiti wal dhiibdu jechuudha. Fakkeenyaaf maagneetii wal fakkaatu lamaan kallattii walitti akkasuma hin wal dhiibu. Garuu faallaa yoo goone wal harkisu jechuudha. Kanaaf jaalalli jaamala jennee waan tuffannee bada barra osoo hin taane jaalala gaafa si qabu osoo hin beekin waan si qabuuf waan si qabuu fi jaalalli jaamala jedhu. Maaliif hin filatu waa jaalalli. Fakkeenyaaf bareedina ishee hin filatu. Jaalalli qulqulluun jechuudha onnee qulqulluu. Jaalalli kan jiru bara onnee keessa jaamala jettee bareedan taa'ee harkaan akkas jiru miti. Jaalalli si keessa jira. Jaalalli gaafa mataa kan kee keessa jiru daftee baasta malee onnee kee keessa jiru. Kanaafuu si jaalatu jaamadha. Kanaafuu osoo ati hin beekin si miidha. Kanaaf jaalalli jaamadha jedhama. Kana ana jedhe osoo hin taane duraan waan jiruufi kanaaf namoonni baay'een jaalalli jaamadha jedhu. Hin arguu hin fayyadu osoo hin taane keessa kan keessatti gaafa dhufu keessa kan kee walitti hubatiin keessa kan kee gala wanni ija qabu lamaa wal argaa beeki. Kallattii wal argaa. Inni garuu sitti mul'atiin keessa keetti waan galtee fi waan galuuf. Kanaaf jaalalli jaamadha jiru. Garuu gaafa hojii itti baastee mul'istu jaalala sanatti kan ija horuu eenyudha si mataa kan keetti jechuudha. Kanaaf jaalalli jaamadha jiru malee jaalalli akka wal fayyadne tokkotti miti. Jaalalli yaada kana irratti ajabaan isaan deeggaru jaalala kan kee kan qaama tokkotu hundaa'uu qaba. Asirratti komitii jalatti tulluun akka wayii deebisuu fi inni gaafii nu gaafate keessuma kan koo waan jiru dubbatee jechuudha. Jaalalli hundumaa isaa yoo qaba. Jaalalli yoo ta'e situ jaamadha. Situ hin argine malee inni si argaa. Jaalalli si argaa baadha. Situ hin argine. Jaamaan jaalala osoo hin taane namaa akka kootti. Maaliif naan jechuu dandeessa? Osoo ija hin qabaanne ta'e si dhiisee deemu barsuma bira ta'a ture. Akkuma dhiisee deeme jettee kan duratti waa'ee boochisuun jechuudha guyyaa darbe irratti. Kanaafuu oduu ija hin qaban nama fakkeenyaaf namoonni tokko kan of danda'anis nama qaluu dhabeeyyiin namoonni of danda'a fakkeenyaaf qabanii deemuun kan barsiisan jechuudha. Kan deeman jiru kan namni barsiise suni yeroo hundaa akkuma qabdee deemtu ni barbaada jechuudha. Maaliif hin argu waan ta'eef silaayyuu suma bira tura sumatu akka barbaadetti gara barbaade oofuu danda'a jechuudha. Garuu sababii arguu fi si gadhiisee deemu laphee kee arge keessa kee arge. Kanaaf carraan tokko yoo darbe carraan biraatti jira waan ta'eef jaalala osoo hin taane siidha jaaman jechuudha. Kan biraa argachuu dadhabdee ammaatti kan biraa argachuu. Kanaafuu jaalalatu jaamadha osoo hin taane situ jaamadha. Kanaaf akka kootti jaalalli hin arga hin dhagaallee jaalalli hin dhaggeeffata. Naannaa hundi kee hin dhaggeeffata. Dubbii kee hin dhaggeeffata. Miira ati isaaf qabdu hin dhaggeeffata jechuudha. Funyaan illee qaba waasi dukkisa. Funyaan illee qaba ni uffata. Kanaaf jechuun jaalalli qaama hunduma isaa kuutu fakkeenyaaf amma namni itti jaalatu tokko oduu kilaasii lamdee dhufe oduu namni tokko dhufee hiriyaa keessatti hin jedhee fuuluma isaa beekta maalidha jaalalatu fuulii namaallee kan fuulu jaalala. Kanaaf jaalalatu uffata jechuudha. Akka keetti akkasan jaalalli qaama hundaayyuu qaba. Tarii akka itti si qabe isa wallaaluu dandeessa. Wanti ija hin qabne si huyyuu hin qabu yaa boonsatti argee si qaba. Waan ija qabuuf si qaba jechuudha. Garuu jaamaa kan ta'e kan isa san hin agarre eenyudhaan namaadha akka kootti. Kanaafuu jaalalli qulqulluudha. Xixiqqoo qulqulluudha yaa manaa. Tole kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya akka ammaa turtanii waan raawwattaniif dabalatoomaa gaafii keenya guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti xumurree jirra. Gaafii tullu cuqursaatiif deebiisa. Haga wayii irraa si deebisan jedhee ni yaada. Yaada ka abbasii tole kan ati keessaa filattu situ beekaa sanii komitii irratti nu beeksisin jecha akkasuma hundumti keessan guddaa galatoomaa ulfaadhaa baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna haga amma turtanii waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isin jaalaa isinillee gargaarsa nagaatti dhaammattanii kan gargar baanne galatoomaa ayyaatu